Ashamaa harkafuun dhaggeeffattoota keenya kabajamu amma oduu ammeessan dhaggeessifnaa. Mariin waraana bilisummaa uummata Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaatiin ture haaluma gaariin itti fufuu isaa ibsameetiin jira. Haa ta'u malee garuu maricha kana hanga ammaatitti waliigalteerra gahuun akka hin danda'amne mootummaa federaalaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo ibseetiin jira. Haa ta'u malee gama lamaaniyyuu hamtuu fi wallabbiin addaa akka hin jirres ibsaniitiin jiru. Marii kana keessatti mootummaa federaalaa ibsaa baaseen maricha irratti waliigalaatiin jiraachuu isaa ibsaniitiin jiru. Haa ta'u malee mariin kun yeroo jalqabaatiif waan ta'eef yeroo itti aanutti mariiwwan gurguddaa hedduutu dhiyaata waan ta'eef marii sana irratti akka waliigalamus ibsameetiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos akkasuma marii kana haala gaariidhaan simachaa jiraachuudhaa fi marii kana keessatti ammoo wantoota hedduu fi akkasumas bu'uuraalee uummata Oromoo kan uffatan faayidaalee uummata Oromoo giddu galeessa kan godhatan hedduu isaa kaasuun isaa dubbatameera. Haa ta'u malee ammaaf yeroo ammaan kana waraana dhaabuu fi rakkoolee Oromiyaa keessa jiran haala waliigaltee irra gaanitti obsaan jaalalaan akka waliiganis marii kana gubbatti dubbataniitiin jiru. Mootummaan federaalaas akka amma ibsa karaa miidiyaalee isaatiin baaseetiin jirutti marii waraana bilisummaa uummata Oromoo wajjin gochaatiin jiru haala gaariidhaan adeemsisaatiin kan ture guyyaa har'aa xumuruu isaas beeksiseetiin jira. Marichi kun ammoo guyyaa tokkoon kan xumuramu osoo hin ta'in ammas marsaa itti aanuun waliigaltee guddaarra akka gamaan himaniitiin jiru. Marsaa itti aanu marii waraana bilisummaa uummata Oromoo fi mootummaan federaalaa akka wajjin godhan mootummaan Itoophiyaa beeksiseetiin jira. Kanaaf ammoo gama ibsa mootummaa federaalaanis hamtuun isaan dubbatan hin jiru. Mariidhaaf an qophiin jira jedhan mootummaa federaalaa mariidhaan uummata keenyaaf nagaa buusuudhaaf ani waan hundaan gama hundaan fi akkasumas gama kiyyaan waan jiru hundaan qophii xumureetiin jira. Harki kiyya bal'aadha jedheetiin ibsa amma baase keessatti himeetiin jira. Waraanni bilisummaa uummata Oromoo WBO'n innis ergaa amma hatantamaan karaa Facebook isaaniitiin sooshaal miidiyaa isaaniitiin yeroo ammaan kana gadi dhiisaniitiin jiran irratti hamtuun ergaa isaanii keessa akka hin jirre beekameetiin jira. Ergaa kana keessatti kan amma waraanni bilisummaa uummata Oromoos baaseetiin jedhee fi kan mootummaan federaalaas baase wal fakkaachuu isaa beekameetiin jira. Kanaaf ammoo waraanni bilisummaa uummata Oromoos kanaafuu marii kana haala gaariin xumuraatiin turreetiin jirra. Marii kana guyyaa har'aa ergaa marii isa xumuraa irra geenne haala tokko tokko irratti waliigaltee dhabuu keenyaan guyyaa har'aa kana xumureetiin jira jedhaniitiin jiru. Mariin kun ammoo marii marsaa tokkoffaa ta'uu isaa ibsaniitiin jiru. Marii marsaa lammaffaa irratti nutis mari'achuudhaaf qophii ta'uu isaa waraanni bilisummaa uummata Oromoo beeksiseetiin jira. Waraana bilisummaa uummata Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa mootummaa federaalaa gidduu hamtuun akka hin jirre karaa lamaaniyyuu ibsa isaan yeroo ammaa kana baasaniitiin jiran irratti irraa hubatameetiin jira. Haaluma kanaan marii itti aanuuf hundi isaatu akka of qopheessu jedhaniitiin jiru. Xiinxala siyaasaa kan ta'an aktiivistiin Jawaar Mohammadis ibsa yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa feesbuukii isaanii irratti baasaniitiin jedhaniin haalli nuti amma gama lamaaniitu hubataatiin jirru sirriidha. Gamni lamaan gamni WBO'tii fi gamni mootummaas ibsa isaan baasan keessatti haala gaarii irra jiran jechuudhaan aktiivistiin Jawaar Mohammad dubbataniitiin jiru. Kana keessatti ammoo uummata keenya hundi keessanuu dhiibbaa gochuudhaan akka bira dhaabbannu jedhaniitiin jiru. Uummanni Oromoo gama hundaan dhiibbaa gochuudhaan mariin kun akka milkaa'uuf bakka jiru hundaaf akka dhiibbaa gootan jedhaniitiin jiru. Uummanni Oromoo gareen gama bilisiginnaatii fi gareen warra bilisummaa uummata Oromootis hamtuu akka hin dubbanne hamtuu akka walitti hin darbanne jechoota badaadhaan akka waliin waraanne jechoota badaadhaan akka waliin miine akkasumas ammoo waraannis uummata Oromoo hangasitti gama lamaaniifuu akka hin miine jechuudhaan aktiivistii Jawaar Mohammad yeroo ammaa kana karaa Facebook isaanii irratti dabarsaniitiin jiru. Haa ta'u malee uummanni Oromoos karaa sooshaal miidiyaatiin yeroo ammaan kana kan isaan dabarsaatiin jiran garee lamaanuu hama tokko akka hin qabnee fi akkasumas garee lamaaniitu waliigaltee irra akka isaan gahan marsaan kun marsaa tokkoffaa waan ta'aniif marsaa lammaffaa fi marsaa sadaffaatti waliigaltee irra ni gahu jedhaniitiin obsaa fi abdii gammachuudhaan uummanni Oromoo
Gaafi nageenya dheebote kana akka eeggataatiin hin jiru ibsataatiin hin jiru dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yuutuubii keenya Fincilaa TV kan jedhu kana sabiskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna.